Tole nagaa Waaqayyo isiniif haa ta'u. Walumaanuu akkam? Nagaa galata Waaqayyo nagaa keessanii. Wayya galata isaa. Ameen. Cufuudhaaf moo gaaffii gaafachuu ni danda'ama? Ni bananii. Gaaffii kiyyaa hundi deebinee bara akkam goota? Gaaffii kamirra dhufteeti? Gaaffii biraatii waliin qabu. Gaafadhu ayya. Okay, galatoomii isinii Waaqayyootti ni amantuu? Gaaffii tokkoffaa Waaqayyootti ni amantuu jedha jechuudha gaaffii kan goo. Inni lammaffaan immoo Yesuusiif isaan tokko kan jedhudha. Inni sadaffaan immoo Quraanni Nabii Muhammad irratti utuu hin bu'iin dura jira. Sila Nabii Muhammad irratti bu'ee akka Quraanni jedhutti jechuudha. Utuu Muhammad hin turin dura hoo hin jiru ture moo? Gaaffii kudhan gaafa jira. Qoy suuta tokko tokkoon gaafadhu. Sadi duwwaa tokkoffaa. Gaaffii tokko. Jechuun tokko gaafatee tokko gaafatamta. Gadee bee lammaffaatti buufta. Lammaffaa takka sadaffaa itti buufta. Okay. Waan jette Waaqayyootti ni amantanii jette. Miti? Eeyyee Waaqayyootti ni amanna. Erga Waaqayyootti amantanii jecha isaan fudhattu? Sagalee isaan fudhattu? Kam sagalee? Jechuun sagalee dubbii isaa Waaqayyoo ni fudhanna. Waan ajaja isaa hin fudhanna karaa ijoollee ergamoonni Rabbii nutti dhufaniin. Waaqayyoos kamigaa Waaqayyootti? Amma Waaqayyoo hedduu jira. Sagaleen kee jira. Ni jira. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Gaaffii afaanii na gaafatte Waaqayyootti. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Akkasuma mi jiran? Akkasuma jettee misiifoo? Yen Waaqayyootti ni amantuu hin jedhe sagalee isaanii fudhattu dubbii isaanii dhageessu. Ni amanna ni dhageenya ni fudhanna. Waaqayyo abbaa kooti jedhime. Waaqayyo abbaa kooti jedhime. Maal abbaan hin qabaame kun abbaan kiyyachi achi taarrafuu jira. Okay, erga Waaqayyootti amantee sagalee isaan fudhata. Waan hin dubbatte amma fakkeenyaaf Waaqayyo keenya ana malee Waaqayyo kan biraa hin jiru jedha. Waaqayyoon kan biraa hin jiru Waaqayyoon tokkuma. Namaa miti malaayikaa miti Waaqayyoon Waaqa. Kanaaf Waaqayyo keenya inni Waan sirrii ballee isin jira waan isin jedhe. Ayyee. Waaqayyo gaaffii tokko isaa achitti gaafata. I understood. Dubbadhu. Nama jalaan dubbatina akka kabajaadhaan waliin haasofne. Isuma dhageeffachuu jira barsiifan. Waaqayyo gooftaan macaana malee Waaqayyo biraa hin jiru jedheeti dubbata jechuudha. Okay, bareeda. Atuma gaafuma kanarratti deebisa. Ati yoo Waaqayyo. Gaaffii miti ka gaaffii laaka maas gaaffii irratti gaaffii miti yeroo gaaffii. Okay, si deebisa akkeette naade gaaffii hedduun jechuun gaaffii natti gaafate kanaaf Waaqayyo ni amantana jedhe eeyyeen siin jedhe si deebisee moo deebisa san. Waaqayyo ni amanta erga ta'e sagalee isaanii fudhataa jedhe. Sagalee yeroo itti maal jettu sagaleen waan akkanaati. Dubbii isaa jedhe ajaja isaa jedhe. Okay, ajaja isaanii fudhata. Niin fudhadha ajaja isaa. Okay, Waaqayyo inni kan keenya Nabii Muhammadiin hin ergine isaan beeku waa'ee isaa hin dubbanne silaa waan inni hin dubbanne akkamitti itti walii galtanii hin ergine Waaqayyoon kam? Waaqayyo gooftaan macaan hundumaa danda'u Waaqaaf lafa uume Nabii Muhammadiin hin ergine isaan beeku waa'ee isaa hin dubbanne. Waaqayyoon san Yesuus immoo Waaqayyoo kan baantaati jechuun gaasi biratti Waaqayyoon hedduu. Waaqayyuma isaati beektu. Waaqayyo hedduu miti. Kam? Waaqayyuma tokkicha isa Waaqaaf lafa uume. Tokkicha san kami? Kamiin jedhamu kan Waaqayyo lama jedhamu Waaqayyo lama sadi. Sibira sadii jira abbaa ilma hafuura qulqulluu jira sibira. Ana bira tokko qofaa jira. Hafuurri qulqulluun Waaqayyoodha. Waaqaa miti? Waan si gaafadhe duwwaan laa jechuun adeemsa sibira sadii jira sadeen kana sadii. Sibira situ natti himamu anatu sitti himamu waan na bira jiru natti beekamti. Laa niin beekanis jechuun siitu kaasiifan Waaqayyo abbaa jettee amanta. Waaqayyo ilma jettee amanta Waaqayyo hafuura qulqulluu jettee amanta. Eessa argitan ani naaf galle barbaadis akkanaan jettu. Okay. Waaqayyo abbaa kan jedhamu jira moo hin jiru? Waaqayyo abbaa yoo jettu akaakayyuu Waaqayyo chaartamu Waaqayyo abbaa jechuudha. Maaf shawwadda abbo? Maaf shawwadda? Maana shawwaduu barbaadda? Waaqayyo abbaan isaa abbaa qabamu.
Okay, waan sin jedhe Yesuus ilma moo waaqa abba. Akka macaafa qulqulluu irratti waaqni sadi jiran ni baranne waan No san sin jedhe siifaan akka sin jedhe gabaabse kaanii sin deema daa saddeet akka halkanii na bira dhugaa. Waan sin jedhe Yesuus Kiristoos abbaadha moo ilma? Waa'ee isaa sin gaafan amma ati laa No na deebise siifaan indinni akkuma duru namni guyyaa irraa umrii dabalata beekumsaan dabalata. Mee jijjiirame yeroo garii waan sin jedhe. No. Okay, deebisu maaliif yoo jette gaaffi kiyya naa deebisi. Ma si deebisu jira bar waan nan waaqayyoo tiyattu kun ati kami annaa galu de waaqayyoo abbaa isin jettanii amantanii moo waaqayyoo ilma hafuura qulqulluu sadeen tokkummaa waaqayyoo jettan. Injiru ayya kana jedhe. Okay, injiru in amantume kiristaanne kan amana. Okay, siifaan kunoon injiranii eenyumaa jaraas injiranii waan sin jedhu waaqayyoo abbaa waaqayyoo ilma hafuura qulqulluu kan jedhu kan itti amantamoon amantooti bakka siin dhiisa bakka. Maqaadha malee waaqayyoon fakkeenyaaf amma ati abbummaa zimiti. Okay, waan sin jedhu ana dhiisi. Ati abbummaa zimiti dhageeffadhu ka. Fakkeenyaaf amma maatiin kee maqaa sadiin si waamuu danda'anii? Maal nama sadii nama tokko. Nama tokko kanaafatti maqaa baay'ee qabaachuu dandeessu. Maqaa 8-10 na yaamuu danda'an. Ani nama adda bee deemu lubbuu takka. Okay, Yesuus qaama addaa qaba. Abbaan qaama addaa qaba. Hafuurri qulqulluun hojii addaati. Hundi qaama sadii jarri kun qaama tokko miti. Qaama sadii. And ulee sos ka'al qaama sadii qaban. Yesuus maqaan isaa abbaan jedhamu. Abbaan Yesuus hin jedhamu. Yesuus hafuura qulqulluun jedhamu. Qaama sadii jarri kun sadii maqaan isaaniitis adda, hojiin isaaniitis adda, qaamni isaaniitis adda. Amantaman amantu akkas. Okay, directiin si deebisa jechuudha. Amma fakkeenyaaf harka qabda. Harki maqaa mataa isaa danda'e qaba. Harki xiyyaanarraan boo adda nan boo deemuu hin danda'u kophaasa. Eeshi. Ijji keeyoo. Ijji xiyyaas anaan adda boo hin dandeessu. Gurri keeyoo. Hin danda'u. Itti fufi qaama kee hunda waan. Kanaafiyyuu kun sadan isaaniiyyuu qaama tokko miti. Qaama kiyya Abuu Mu'aaz kan jedhamu kan anaan adda boo. Yesuus Kiristoos qaama. Jechuunis hafuurri qulqulluun fi Yesuus Kiristoos akkasuma jechuudha. Okay, si gaafa. Yesuus Kiristoos lafarra deemuu ture moo hin turre? Lafarra deematii ture. Deebuutu ija qaba moo hin qabu gurraas harkaas miila? Maaliif dhaba? Amma koo gaafirratti gaaffinaan deemsin. No, jechuun si akkasi galu miliquu jirta jechuun sanii miti nama sanii miti. Yesuus Kiristoos qaama addaa. Sanii miti amma ati waaqayyooti yoo amante nana mana jettee takka. Miiraan galiin hin jarjarin mee suuta tasgabbaay qaama fooniif hafuura deebi. Lallabuutti sin miiraan galu. Okay, Yesuus Kiristoos qaama guutuu akka kiyyaa kana qabu moo hin qabu ijaas harkaas miilaas kan deemu. Amma ani gaaffin koo Yesuus qaama maadidda na wajjin haasaw yookaan na wajjin haasaw waliin deemuu hin dandeenyu siifaan ergatte kabajaan si galche waan si jedhe na dhaggeeffadhu Yesuus Kiristoos maal nan jetta siin gaafa si deebisu waan jedhe Yesu an akkana jetta harka kee naan jette okay an waan siin jedhe bar abbaa ilma hafuura qulqulluu jarri kun sadeen walitti tokko jettee amantamoon amantu tokko jenna. Yesuus Kiristoos waaqa jettee amantamoon amantu. Kobaatti miti walumatti waaqa. Hin amanu jedhe addatti yoo waaqa amantu. Dhiisi bakka erga namanne. Isa erga namanne dhiisitti. Siin gaafachuu jira Kiristoos maa saalfatta? Yesuus Kiristoos waaqa moo waaqa miti? Gaafachuun dhufe moo ana gaafachuun dhufe kini waan siin jedhe waan dura seenu gaaffiin qaban jedhe miti. Na afaan yoon sii deebisa na afaan hin deebisin. Waaqayyoon ni amantaa nan jette eeyyee. Waaqayyo sadiitti hin amanu abbaa ilmaa hafuura qulqulluu jedhee hin amanu waaqayyo tokkicha calla waaqayyo isa Abrahaam isa Musee isa wanni jedhamu sanitti hin amanu abbaa yeroo jedhan ammas abbaa kan nama dhalchuume kan waa hunda dhuunfate uumaa keenya jedhee amanu waaqayyo abbaatti siin jedhe abbaan uumaa waa hunda tokkicha kan dhugaa ta'uu ni amanu waaqa abbaatti ni amantaa waaqayyo abbaa yeroo jedhan ammas sii galuu qabdi abbaa yeroo jedhan dhiira malee dubartii miti. Akka afaan Oromootitti abbaa yeroo jedhamu. Eeyyee waaqayyoo tokkicha uumaa waa hundaa kan seera uumama boqonnaa takka takka irratti waaqayyo jalqaba bantiiwwan waaqaa fi lafaa uume kan jedhu sana ni amana. Siin deebine? Waaqayyotti erga amante waaqayyo silaa Nabi Muhammadiin hin ergine eessaa fuutanii hin jedhime. Nabi Muhammadiin hin ergine? Eeyyeen. Eessatti akkas jedha? Hin ergine ka macaafa qulqulluu keessatti ragaa naa kan. Macaafa qulqulluu keessatti raajotni ergaman caafamanii jiru. Ati isinii beekta jechuudha. Eenyuun caafame? Yesuus, Musee fi Abrahaam Daawit hundumti isaaniiyyuu fakkeenyaaf amma macaafa qulqulluu irra jiru jechuudha. Nabi Muhammad kan jedhamu garuu macaafa qulqulluu irra hin jiru. Okay, kakuu moofaa keessa Yesuus
jira. Sagaleen ni jira yen sagaleen. Naa kan bakkuma takkan anno sagaleen Yesuus Kiristoos jedhamee moggaafamee jira. Ilma Waaqayyoo jedhamee jira. San seen hin jenneen. Yesuus Kiristoos. Ilma Waaqayyoo jedhamee jira. Yesuus ani waan sin jedhe ilma Waaqayyoo sin jedhin fidda saniise waan an si gaafadhe malee waan biraan deebisee Yesuus Kiristoos maqummaan isaa kakuu moofaa seera uumamaarraa ilaa hanqa Maatiyos ni jira. Maqaan isaa moo? Yesuus Kiristoos maqaa isaa ni jira jette? Kakuu moofaa keessa Yesuus maqaan Yesuus jedhamu dubbatamee jira moggaafamee jira maqaan isaa. Waa'een isaa raajii dubbatame hin mul'anne waan ta'eef yeroo sanatti jechuudha garuutti hafuuraan tureera. Jira hin siin jedhe ana san siin jedhe hin jiru jedhe maqaan isaa hin jiru jedhe maqaan isaa ni jira hin siin jedhe. Jira. Maqaan isaa ni jira. Naa kan neeyye amma kiristaanaan ta'a. Maqaan Yesuus ilma Waaqayyoo jedhee ni jira jechuudha. Afaan Oromoo akkuma nagaa akkas hin gaafana siifuu teenya siifuu maal ta'a. Amma ati daawwitii yoo jette mirga guutuu qabda. Waan siin jedhe amma maaf dammas afaan si gaafadhe ammas fuudha wadaalaan deemin maqaan Yesuus Muhammad Waaqayyoon erginee naan jette maqaa akka raajiin eenyu waan siin jedhe. Akkuma keessatti Nabi Muhammad jira. Na dhaggeeffadhu Yesuus ati Yesuus ati baadhattee deemtuu hin jiru as keessa. Akkaataa itti dubbatamee jira. Yesuus duruma jalqabee ture. Waan siin jedhe siifan siifu maqaan Yesuus jedhamu kakuu moofaa keessa ni jira moo hin jiru? Ni jira hin jiru naan jedhe. Maaliif dhabamanii guutee jira dubbisee waliin hin geenye malee ni jira. Naa kan bakka dubbisteerra. An dubbisee hin finne baay'ee dubbisee hin finne waan ta'eef iyyuu argitee beeyta. Muhammadoo akkamitti beeyte kan dubbisin wangeela guutuu akkamitti beeyte? Hin jiru kaa. Ka Muhammadis hin argine mi dubbisii kootu ka Yesuus dubbisii koo ka Muhammadis dabare gaafii biraati. Yesuus jira walitti dhufu jamma. Naa kan neyye ka Yesuus maqaa Yesuus naa kan nika. Fakkeenyaaf amma. Fakkeenya keen barbaadu waan siin jedhe raajummaa gartee kakuu haaroo keessa usiifin kana Yesuus Kiristoos maqaan isaa ni jira moo hin jiru kakuu moofaa keessa goobazi. Yesuus Kiristoos inni duruma ture si jammar jira. Obbali afaan Oromoo beektu afaan kamirra dhalattee guddatte afaan kam dubbatta? Amaariffa moo Ingiliffa moo Soomaalee moo afaan Tigireet? Afaan Oromoo isaan ittiin dhaladhe. Okay, ayya afaan Oromoo Yesuus kan jedhamu kakuu moofaa keessa maqaan isaa keewwatuma tokkorra jira. Ati nama nageessu waan ta'eef waan si gaafadhe duwwaanaa deebisi. Gobazi mucha taraa meeqarra deebite kana gaafatte taraa meeqaan si deebise waan si jedhe Muhammad Allahn Waaqayyoon hin ergine jettee dube as keessa si deebisa wangeeluma keessa waan Muhammad si deebisuu deeman dura Yesuus Kiristoos maqaan isaa moggaafame moo hin moggaafamne kakuu moofaa keessa raajiin moggaase moo moggaafne Yesuus jedhe akka ilmi dhufu akka fayyisaan biyya lafaa dhufu akka inni waan si jedhe moggaafne jedhe maqaa isaa moggaafne jedhe oh my god moggaafamuu danda'a moggaafamee danda'a miti ani danda'a isin hin jenne mucha sa'an gubin please don't waste my time waan si jedhe maqaan Yesuus yaa Isaa'u Yesuus jedhamu yookaan Yesuus jedhamu moggaafamee jira Yesuus hin jedhe waliigaluu hin dandeenye jechuudha. Yesuus Kiristoos hafuura siin jedhe hafuura siin ani maaliin si gaafadhe maaliin si gaafadhe siifan afaan Oromoo si gale maaliin si gaafadhe. Yesuus Kiristoos kakuu moofaa keessatti maqaan isaa ni jira jette. Ni jira moo hin jiru ni jira ni jira baa hin jiru. An dubbisee hin finne waan ta'eef hin finne kanaafuu ni jira hin jiru irraa quban qabdu jechuun waan hin dubbisiniif goobas si gaafadhaayye maqaan Muhammad maal nan gaafatin eegas hin gaafanne maal asii goota duba nan gaafatin jetti gaaffiin dhufe malee gaafatanii dhufne gaafana didde gaafasi si deebisa maqaan Yesuus keetutu wangeela kakuu moofaarra hin jiru maqaa Muhammadoo eessarraa geessisan kan Yesuus irra hin jiru kakuu moofarra yoomis hin jedhaan maqaa Nabi Muhammad eessumayyuu hin jiru hin jedhe macaafa qulqulluu mamaa mul'ataa kuni wangeelaa miti wangeela eeyyen kakuu moofaan wangeela moo wangeelaa miti kakuu moofas kakuun haaras wangeela kakuu moofarra ni jira Yesuus. Walumaa galatti kanas hin jechaa jiru waa'ee walii gala naan jedhe uummanni illee nama tasjabba akka nama waa beekuutti waa baratee waa dubbisuutti nama waa baratee at least kutaa waa xiqqasho waan sin jedhe kakuu moofaa keessa maqaan Yesuus ni jira sin jedhe quban qabdu hin dubbisin naan jette dubbisii kottu okay
إيش يسألوا بسين فصارت ولي انجو فاقلو كان عليكم السلام ورحمة الله إيش يا جرنا فصارت مال ولي فاقلو الربا ونرى Ustazna yaa maatur sirreefu hojiin yaa man jedhee deemee iyyuu si dhagaatu Bagade. dubbachuu hin dandeenye. welcome back ama bagade bitew inteenya daqiiqaa 30 hin ta'u Ayyee soddoman teessan taanaan ayyeen turre. yaa in gaafadha maqaa Yesuus Kiristoos wangeela kakuma farra yeellan bakkuma takka yoo kan fiddu taate asiin dubbiste kiristaanummaa na fudhachiise kottu Wangeela irra jiraan jedhe. wangeela sin inje sakuni wangeela miti okay wangeelli kun bakka lama qoodama kakuma ofaa fi harawa miti Wangeela lama bakka lama takamitti qooda bakkuma tokkitti jira kanaaf okay sifin bas akka jedhu la wangeelli akka jedhu seero Isaan beekani. in beet osoo beekta kan nama rakkistu kakuma ofaan isarraa eegalee sattumura Uumama irraa jalqabaan. sattumura yee Wameen allaala. kas ilaali hin jiru Laala ganaa baay'ee bira. bani Abumaan salaamu alaikum. alaikum salaam ustaad itti fufame maatiin hirribaa kaasuu jira Biratti xumura. Kaleessa takka maskaleen nu baatee jenneeni bakka lama agarsiisne. Yohaannis irratti Yesuus tu baateedha. Luqaas irratti Simoon tu baateedha. Lamaan keessaa eenyu baate jennaan yoo barbaade Abuu Mu'aazaa baatu jette. Maskala Yesuuti barbaade. Abuu galee nu konsolaa. Okay, kakuu moofara jimii kee asirratti xumura jechuudha. Ahmad dubbadha ustaad Dubbachuuf miti Nasraddiin nama shaadaa qabatu jira nama fayyuuf deemu jira na bira jechaa jira. Mee dubbisaa Nasraddiin takka. Nasraddiin Nasraddiin Mee indi dhiitirraa ka'ii. Indeebi'a. Nadeessa rakkatti. Yeroo isheen gabbaa. okay Assalaamu alaikum Nasraddiin? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nama shaadaa qabatu si bira jiraa? Mucaa wayii jira. Kottu mee si taara shootu. Ayyee ol guddisaanii ustaada haasaa. Kottu Bakka kiyya kaani. kottu gurbaa ustaazotii ragaa jira kun ammoo waan isaan gaafattee kottaa akkasitti. Maa Allahu wanni hira jedha ustaaza keenya waan jedhu ogeessanii. takkan dhageenye sintu wal beeka Atuun gaafattaa kottu afaan kee qabda kun amma akka isa wal morminu anillee amma kun nama narra beekuu bira sibitee jira waan ta'eef kottu. Dure moo xumurre? Ustaaza dubbadhu Dubbadhu Nasraddiin maal? Raji. hin dhagahamu. Siif huqa yaasa. Inni dhaga'ama maal jette Nasraddiin? Mucaan isinumatti achi ba'uuf sodaate fedhe waan biraa beektaa asuma jalatti osoo waliin tatteenyu yeroo baay'ee wal morminee walii gallee fitee amma idan afaan deebi'ee waan jedhee beektanii amma ati naa gaafadhoodha kun as deemu dide. Islaamnummaan bakka sadii qoodamaa naan jedhee natti himanii jedhe anillee waan deebisuuf dhabisan amma naa kottu bakka gaafadhu jennaan dide kunoo. Bakka haa bilchaatu haa baratu. Kana qofa hafeef garuu waan biraa fidhatee ka'ee amma tanaan dhufe yoo ibsa ta'e kunuun dhagaa deebisaa akkasuma. warra bakka sadii qoodamte jedhan san boqonnaa irraa fuudhii fidi islaamummaa bakka sadii qoodamte kan jedhu Torbaatamii sadii naan jedhee lubbuu waan dhabe. no Torbaatamii sadii naan jedhe. ummanni kiyya jedhe jechuun gana waan adda addaarra wal dhaba malee islaama jechuun yaadarra wal dhaba malee amantiin jenne yaada waan adda addaa bakka wasataftariq ummati gartee bakka kana qooda adda addaa ganaa qoodaman jedhe namni diviizhin adda addaa namni kan yaada adda addaa irratti wal faalleessu malee amantiin islaama bakka sadii qoodamti gartee waan jedhamu hin jirtu jechuun gartee nama akkas jedhaani namni jedhanii ni himu. Kanaafuu nama naan jedhe akkasuma biraa kun nuure gaaf deebuu senteessanii yoo senteessu deebisaaf ustaaza. Irraa fudhatu maa dhufu re. Yaa. Takkatti naanillee na fidee jennaan waan itti deebisu Isarraa tolti islaamaanu baqata tiktookii banateetuma jiraami tiktookiin qaba. Jala oola kun yeroo amma jalan jiru malee. Rabbi alaafisuufiti hordofi jedheen kootu jedheen suutama maa. TikTok ega banateen hojii onnaa sun eenyu hojjaasaaf.
بلا فيسو دقيقة دي دمي في سادي كان عصاوة أحمد شوف اليوم جا الربا كوكو دقيقة دمي سادي أوكي مكة سيفو كيسوميسني دمني كيسوميسني إنشوف إن شاء الله أستاذ سيرتور بربان سيفن تصون دربيني أو سيفو تندربيني أحمد وهي نصر الدين أنا اللي في نتي تيجري واي سنيتي والكبته إبسقو ديفيت إن شاء الله بإذن الله تبودا موسيفو الدربي سان إبسيف در إبسيف يا بديكو ركونغو شكرا أين دقت ديو يا أخي والله يا رسا دقت ديو واصل إيشي نصر الدين إسلام ما بكو ترباتا ميسادي اتباتي كان جمعنا جدي قرباني غافين kun illee natti gaafii ta'ee jira jette islaamummaan bakka 73 baate kan jedhamu hin jiru. Islaamummaa keessa islaamummaan bakka 73 bakka 83 bakka minaaminishini wanti jedhamu hin jiru. Okay kan jiru maa inni kan jiru yoo illee kan jiru ergama Rabbi alayhi salatu wassalaam hadiisa sayya keessatti gaafa dubbatan maal jedhanii iftaraqat al-yahudu ala 71 firqa ilan Yahudaan okay warri nuti Yahudaadha ofiin jedhanii maqaa Yahudummaa ofiitti moggaasanii deeman bakka 71tti bahanii jira. Akkuma kana Nasaaraan illeen yookaan warri nuti Kiristiyaana ofiin jedhan bakka 73tti baatee jiran. Wasataftariqu hadhihi al-umma akkasumas ummanni ani itti ergame ummanni musliimaa kunis bakka 73tti bahuuf deemtii jedhanii نبي محمد عليه الصلاة والسلام دبتني يجون كان جتون نبي محمد عليه الصلاة والسلام نبي لغاته وسانيتيف يوكامون نبي لغم رب برا ارغمان تو سانيتيف ملتو يوكامون دينكي إسا قدارا يجون ما جتون وانغرا فولا دراتي تولاف ديمو الله سبحانه وتعالى إسام بيكي دبتو إساني مسلموتاتو bakka 73tti warri nuti musliima of hin jennu yookaan uummanni itti ergame kanatu ani musliima of hin jettee bakka 73tti of qooluudhaaf deemtii jedhan malee islaamummaatu bakka 73tti qoodamaan jenne islaamummaan tokko Allah subhanahu wa ta'ala suuraa 9 irratti inna ad-diina 'inda Allahi al-islaam jedha amantaan rabbiin biratti fudhatama qabu kabajaa qabu beekamtii qabu islaamummaa duwwaadhaa jedha islaamummaa malee amantaan biraa hin jiru garuu namoonni nuti islaama ofiin jedhanii maqaa yookaan guruppii 70 homatti baatii jedhanii ergamaan Rabbi alayhi salatu wassalaam dubbatan gaafa kan dubbatanu duuka buutonni isaanii maal jedhanii okay musliimonni bakka 73tti bahu erga ta'e as keessaa eenyunni kan jannata seenu ishee kamtu karaa fayyinaa irra jira ishee kamtu karaa jannataa karaa jireenya bara baraatti argatanidha jedhanii saabonni gaafannaan ergamaan Rabbi alayhi salatu wassalaam ma ana alayhi wa ashaabi waanin anii fi akkasumas duuka buutonni kiyya irratti jiraatanii irratti barsiisanidha. Kanaafuu muslima keessaa namni karaa jannataa karaa dhugaa karaa ergama Rabbii qabatee deemu duwwaatu jannata seenaa. Okay tokkittidha islaamummaan tokkittidha islaamummaan kunis kan ergama Rabbii barsiisan kan irra jiraatan kan duuka buutonni ergama Rabbii illeen irra jiraatan kan barsiisan akkasumas warri nabiyyi Muhammad duralleen turan kan akka Abrahaam fa'i kan akka Ishaaq kan akka Yaaqoob kan akka Muusee kan akka Iyesuus Kiristoos amantaa barsiisaa turanidha amantaan tokkittiin sun namoonni garuu gargar bahuu danda'u maqaa adda addaa ofitti waamanii adda adda bahuu danda'u namootadha okay sun islaamummaa hin laallatu habibii koo waan siin galle jira asirratti بلتاني أحمد بارك الله فيك ربي بركاتي أقول وتوني دبتين درا أتلي دبتين جرتا إسلام ماتو دو سدي ترباتمي سدي باوسون تاني مسلموت وكان مو نموتا أماننتو سببا يادان غرغربا أوتين غرغر فقاتني غرغربا أني مالي أمانتي ميتي دبلتا وان كان رتي ربي سري تك كتشيسيتين جرا قرآن كيستي جيتشون بسم الله سدفا سورة العمران آياتا دبتك وبسدي قبات ربي مال جلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا جيتشون قبط جيتشون بحبل الله جتون عاد ربي جتون دين ربي لا كربي سبحانه وتعالى قرآن ساتي نبيك سيفي أكسم لك أن محمد حديث زانيت تلشاني أدبا سنين برسي سنسن إسا سنكبتاتي جميعا شوف هالة تاتري نمني تقول له توكي سانفين ولا تفرقوا غرغرين بئنا أكا غرغرين باني
جتشو ربنا كيكتشيس مالف جنة واذكروا نعمة الله عليكم قناني ربي لا يسرتي أولي يا داتي غرغرين بينا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم قاف إسلام ما انفر أنكما قاف إسن دينة ترتنسن ربي إسلام ما قدو كيسن كايكم أني قلبي كيسن تقود إسانتي نيما ربي اللي يا داتا غرغرين بينا دين ربي كبتنا إسلام ما رجراتا تقطع أجراتا ننجده إيجنا ربين سور معنا مران كيستي آية بس الناس دفع آية تقبتكم في شنقباتي ولا تكونوا كالذين فرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم الحق من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم ولا تكونوا إنا كالذين تفرقوا أكور رجر بأني واختلفوا والرجر جرباني ففجأني من بعد ما جاءهم البينات رجاني فقلتون قرآن فديس إيجا أبتني بودا أكا والرجر جرباني فجأني انتئنا وأولئك لهم عذاب عظيم نموني جرباني قرآن الرأد بأني حديث رسول الله جرباني والرديما لهم عذاب عظيم كتهات ألا لساتو يساني في جرجت شو ربين دبتي واي غرغر بأو كان رتي ربي سورة نساء كيست اللي نام كيست اللي بكوتا غرغراتي تدبتير سو ولي قالتي غرغر بأو أمنتي إسلاما كيستي إسلامة غرغر إسلام ماتو أمنتي غرغر باتي وسنتاني نموتتو يادا واللبا إيستو أمنتي فيتس كبار akka feetettis yoo jiraatte namni yaadaan wal dhabuu danda'a. Akkana jechuun islaamummaatu amantii garaagaraati amantii baay'eedha jechuu miti. Namootatu yaada ofiitiin deemuudhaan akkasumallee wallaaluma amantii irraa wallaaluudhaan yaada ofii duuka bu'uudhaan fedhii lubbuu ofii hordofuudhaan fedhii waan quraanni rabbiidhaa dubbatuu fi hadiisni irraa dubbaturraa fedhii ofii jala deemuudhaan quraanaaf hadiisa irraa dabuudhaan namoonni gargar ba'anii namootatti faca'anii warri ammoo faca'anii achi ba'an isaan saniif maaltu jira adabbii laalessaatu jira. Kanaafuu islaamummaan amantii tokkicha karaa Nabi Muhammad hordofuudha jechuudha. Waliigalatti islaamni amantii 73 osoo hin taane amantii tokkicha warra itti amanutu quraanaaf hadiisa qabatee osoo hin taane fedhii lubbuu ofii jala deemuudhaan namoonni gargar ba'aniidha. Kan rasuulli imanillee isa kana malee islaamni 2 3 4 5 jiru jechuudha. Akkuma reefu obboleessi keenya Ahmed kaase inna ad-diina 'inda Allahi al-islaam. Amantiin dhugaadha rabbiin biratti tokkittiidha isiinis maali islaamummaa allaqe. Kanaan achitti wanni jiru soba namni qajeelfama quraanaatiif hadiisaarraa dabe hundi isaa hongaadha kasaaraadha. Akkasi. Barakallahu fiikum. Jazakumullahu khairan.